Nadeebis deebii qaboota. Tokko irratti walii galteetta? Deebii qaboota nadeebis sin jedhu. Maal indi deebooni yeessa qabna kan. Nama cimaa kan Waan amma naan jette nadeebis ishee. Tokko irratti walii gali ka. Tokko irratti walii gali ka. Macaafni deebii qaba erga ta'e deebis waan amma jettee sin jedha. Deebii guutuu qaba macaafni tokko irratti walii gali hin jedhe. Deebis siinee gada deebis. Booniyye nama naa qayyari ka. Deebii nama waan si qayyari. Nama quraanarraa deebisuu danda'u naa qayyari booniyye nama naa qayyari ka. Deebii nama waan si qayyari. Nama quraanarraa deebii qaba. Mucaan quraanatti yeellaa jira. Obboleessa ko. Deebii fiti. Amma caafa qulqulluutti yeellaa waati quraanatti yeellaa irtaa namicho yeellaa taasisaman ture. Yeellaa qabu miti amma waan jette ragaa kennitamoo hin kennitu. Tokko irratti walii galin siin jedhaa jiraaman. Tole haa ta'u waan amma jette dubbadhu siin jedhe dura ragaa. Okay, tole jette miti annisaa arsuun lakum jechuun maal jechuudha? Na dhageeffadhu waan si gaafa mana keessan hin jira kee. Na gaafatta rakkoo qabu na gaafatta waan amma siin jedhe dura dubbadhu na fidis. Yaa gooftaa Yesuus. Yaa Yesuus koo maal jetta kan? Isan gaafadhe naa deebisii kan ina gaafadhu. Bilbilii fi gaafadhu. Saan bilbilii fi gaafadhu rakkoo qabu. Waan amma jette maaliif? Atallaa keetti bilbili namicho. Fidii san jedhe amma laaki fidii amma. Awwaaqatti bilbila mun qabu an. Na dhagaye. Awwaaqatti bilbila mun qabu. Na dhagaye sittan hima. Amma waan hin jedhan. An tokkoon koo naa deebisii. Ila yoo quraanni ragaa waa hundaati. Quraanni addeessaa waa hundaati. Isintu jedhee annisaa harsuun jechuun maal jechuudha? Amma ajandaa sana osoo hin taane wanti harkaa qabnu. Okay, barsiisaa ati barataadha miti? Gaafii na deebisi. Qoy, tasgabbaay. Nuure. Barsiisaan keenyunni. Barsiisaa kee galfadhu barsiisaa kon galfadhaa egaa wallaalte. Gaafii is gaafii na deebisi gaafii amma jette deebisuu dandeessu. Na deebisi yoo sitti ulfaate barsiisa. Waan amma jette dubbachuu dandeessu. Wanta nama jedhe kun wada dhaabadheen jira. Annisaa warsuun laku shamarran keessan ooruu keessani kallattii feetaniin itti dhaqaa jedha quraanni. Quraanni shamarran salphiseen jedhaa jira. Kana naa deebisi. Waan amma jette deebisuu dandeessaa? Nure. Innan si gaafataa jiru kun dhagaamu. Oh, Boniyye. Meerota ko maali emotional tuunu like በመጀመሪያ ማለት jalqaba suuta jedha of tasgabbeessa maal taatan lamaan keessan iyyuu wal dhagaan jirtan deebiin dhabe Boniyye deebiin dhabe man deebiin jedhime awwali anta mistisnaba like jalqabarratti suuta jedha akka nuti illee sinirraa waa hubanna waa baranna jechuudha yeroo gaafii wal gaafattan wal dhaggeeffadha yoo wal dhaggeeffatan Boniyye wanti sin bartanu ankanan jedhe amantaan islaamaa shamarran salphisaadha. Maal irratti salphise yoo jettani quraanni annisaa warsuun lakum. Ran keessa lafa ooruu keessanii latti feetaniin itti dhaqaa jiran jedhe. Yookaan waliin dubbisiisu laata? Hin dubbatu ati illee hin dubbatu na dhageeffadhu laata? Waan isin jedhan Iyyasuus Kiristoos. Naa deebisii kai kana naa deebisii kai boo Yesuus hin jedhini kana naa deebisii kai. Abadan hin ta'u wanta akkasii deebisuu dura waan jette deebisuu. Yoo ila dhagaye yoo duraallee waan dinneef kana yoo mormii barbaadde yookiin immoo yoo mata duree filattee isa quraan mata duree filadhee ka mata duree koo amantaan islaamaa shamarran miidhee mata duree koo amantaan islaamaa shamarran cuucaadha. Namni shamarran islaamaa miidhee namni amantaan islaamaa shamarran na cuucne sobde jedhu naafa seenu mata dureen koo amantaan islaamaa. Ati waan kan keetuu hin beekne akkamitti waan namaa haasoftaati kan jammaraa waan kan keetuu nama hubachiisuu hin dandeenye bara. Nama waan kan kee hubachiisuu hin dandeenye jalqaba. Gaaffiin dhufe isa sin quraana qaraa jirtan isa sin quraana qaraa jirtan argeen quraana irraa gaafachuu wasla awwali al tokko awwali Boniyye wani nan dura jedhe amantaan islaamaa shamarran hin miine jedhe namni naannoo awwali Noormeediyaa kana ajandaa godhattee olii gadi hin geessu ragaa fidan keetu mataan waan ati jechuu barbaadde shamarran amantaan islaamaa shamarran hin miine jettanii naasoftu. Na dhageeffadhu obboleessi sana maal akka waa'ee shamarranii tokko jabuutee dhuftee boyi. Amma waan ati dubbachuu dandeessaa? Amantaan koo shamarran hin miidhu jettee naasoftaa jedhe. Amantaan islaamaa shamarran hin miidhu jettee waan amma dubbatte waaqa jettee dubbatte kan dubbachuu dandeessan hojii. Nure
Wanta nama dubbadde kunoo a'uuzu billahi min ash-shaytaanir rajiim an-nisaa warsul lakum jedha. Assalamu shamarran alaikum. oolu bani mee bakka san inni itti dhaqaa jedhe. Wal jala takkatti. mee bani bakka gaagartu sana Yaaduu wali inni kenna takkatti dhiifama godha. Girri ni hoona godha. Miyuutiin atti hin qabin boonni yenan deema. Miyuutiin irratti hin qabin. Maa jira? maal namarraa dhageettee dhuftee haasofta akkanumaan nama maal taate Booni. Abboo miyuutiin irratti hin qabin boonni. Booni. Uummata kabajaa. Maa jira beektaa? wal dhaggeeffadhaa kaamiloon achuwaalee isin bar wal dhaggeeffachaa jirtanii. Miyuutiin irratti qabdu. Takkatti waa isin hin jedhan aja qafadhaa. Quraanni deebiin qabu. Salaamu alaikum. Quraanni deebiin qabu. Quraanni deebiin. Inni hadu Situu deebii hin qabne awwalee quraanni deebii qaba. Situu deebii Yoo qabne. quraanni deebii qabaate naa deebisaa ka. Deebiin hin jiru. Deebiin hin jiru naa deebisaa yoo jiraate. Sii deebifne awwalee sii deebifne. Shamarran lafa qonnaati maali? Quraanni deebii qaba. Situu deebii hin qabne. Shamarran Anni isaa warsun lakum eessa jedha maaliin argite namarraa dhageettee dhufte moo? miti namarratti maal miyuuti? Akkumaan inni dhageenyu sirrii miti bar. Ajandaa uumuu barbaade malee. Gaafiin keetuu sirrii miti si jammar. Deemeera bakka deemeera. Gaafiin kee sirrii miti. Booni. Al tokko mee. Al tokko. Booni. Galatoomii.